hooggansa manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa godina Harargee Bahaa magaalaa Maayaa fi naannoo Harariif ijaarsa dandeettii hooggansa barnootaa irratti leenjii kenne. Itti gaafatamaa kolleejjii barnootaaf saayinsii amalaa Yuunivarsiitii Haramayaa kan ta'an Dr. Taasoo xumura leenjichaa irratti argamuudhaan muuxannoo isaanii qooduun erga dabarsaniin booddeetti hooggansi manneen barnootaa kufaatii qulqullina barnootaa akka biyyaatti mudateef fooyyessuudhaa fi barattoota ga'umsuu keessatti maaliin hojjedhe kan jedhu of gaafachuu akka qabu ibsanii jiru. Gama biraatiin ammoo sababoota dhiyeessuu irraa kufaatii barattootaa xiqqeessuu fi bara kana barattoota caalaa dabarsuu irratti wanta danda'amu hundaa hojjechuuf kaka'umsaa fi itti gaafatama guddaan hojjechuun akka jiraatu hooggansa barnoota leenjicha irratti argamaniif ergaa dabarsaniin hubachiisanii jiru. Leenjii ijaarsa dandeettii hooggansa barnoota manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa godina Harargee Bahaa magaalaa Maayaa fi naannoo Hararii manneen barnootaa 72 keessaa hirmaatan kun jiddugala leenjii magaalaa Harar Guraawaa Dadaritti kennamu kolleejjii barnootaa fi saayinsii amalaa Yuunivarsiitii Haramayaatti barsiisaaf qorataa kan ta'an Sheek Nuuruu Mahammad ibsanii jiru. Leenjii waajjirri itti aanaa pirezidaantii hirmaannaa hawaasaa fi qorannoo Yuunivarsiitii Haramayaan guyyoota 3f kenname kun cabiinsa qulqullina barnootaa akka biyyattiitti mudate hooggansa barnootaa fi qooda fudhattoota barnootaa jidduutti quba walitti qabu osoo hin taane akkaataa qulqullina barnootaa irratti waloon hojjechuu danda'an irratti leenjiin kennamuuf ibsanii jiru. Ani maqaan kiyya Barsiisaa Nuuruu Muhammad jedhama. Yuunivarsiitii Haramayaatitti College of Education and Behavioral Science keessatti fi Department Educational Leadership and Management jedhamu barsiisaadha. Guyyaa har'aan tana akka kolleejjiititti fi akka dipaartimentiititti yeroo dheeraadhaa fi keessattuu urga waa'een barnootaa kun barnoonni barattoonni keenya barnootaan kilaasii hundarraa mana barumsaa hundarraa hangi dabruu fi riizaaltiin biyyoolessaa xiqqoo gadi bu'aa ta'ee rifachiisaa ta'uu eegaleerraa iyyuu kaasee hedduu itti yaaddaa jirraa wanni kun nullee nu ilaallata waan ta'eef sanirraa kan ka'e propozaala looppi goone biiroo itti aanaa pirezidaantii riisarchiitii fi koominiitii isaanii walii wal mari'anne ishuu baay'ee barbaachisaadha jedhanii isaanillee jaalatanii mana barnootaa godina Harargee Bahaa keessatti jiran sadarkaa lammaffaa guutuu isaa akkuma san Maayaasiitii keessa sadarkaa lammaffaawwan jiran hunduma isaanii ammallee Hararii keessa kan jiran walumaa galattuu mana barnootaa 72 ji'a Febraarii 3 walitti aansee takkarraa hanga 2 hanga 3 jechuudha. Walitti aansine guyyaa 3f kennine karoorfanne paralaallii wal bira eegale Hararii irratti manni barnootaa 35 amma leenjaa jiranii amma kunoo as aanaa Giraawaa akkuma argitan kilaasii keessa jiranii laalletiniin eegalchiisnee baanee jirra. Aanaa Giraawaa jirra. Asitti immoo mana barnootaa 14tu kagaara mul'ata naannoo riimootii irra jiran karaa kana hanga Hararii yoo geessine hedduu distarbi ta'anii achitti illee gana leenjuuf hin ta'u jennet konfartii isaaniitiif nuti achi miidhamnee waa hedduu tiraanspoortii tolchinee as dhufne ammallee immoo manni barnootaa 23 Dadari irratti amman kana eegalame achillee ni dhaquuf deemna ammas yoo geessine garas kunna kanaaf maalii fi barnoota jechuun bu'uura waa hundaati sektara hundaaf haati barnoota. Yoo barnoonni kufe qonni sektarri qonnaa ni kufa, sektarri fayyaa ni kufa, sektarri siyaasaa ni kufa, sektarri hooggansaa waa hundaatu waa hin kufne hin jiru jechuudha. Maaliif mana barnootaa kanarraa oomishama waan ta'eef hundinuu kanaaf biyyi teenna duubatti harkifatuu kana keessatti barnoonni shoora guddaa taphata yoo cimellee yoo dadhabellee biyya kuffisa waan ta'eef kanaaf immoo mana barnootaa keessatti amma abbaan hawaasallee hirmaachisee mootummaa kominikeet godhee barataa amala gaariin qabee barsiisaa akkaan qabeetiniin mana barnootaa godhuu ka danda'u osoma sektarri hunduu quba walitti qabuuyyuu mannoo isteekholdarri hunduu isaaf kufe mootummaaf kufe hawaasaaf kufe barataaf kufe barsiisaaf kufe waliin jedha namni har'a. Maaliif zabana durii abbaan mana barnootaa hooggansumaaf barsiisota. Amma zabana har'aa kan isteekholdarri isaa baay'ee jechuun tuni haa wal gargaaraniifi malee haa qofa waliin laatanii ebaluuf kufe waliin jennuufi miti.
isa san hambisuudhaaf maateriyaala mujula kan jedhamu san waa'ee barnoota akka itti community hirmaachisan akka itti poolisii mootummaa dubbisanii barnoonni poolisiidhaan wal simatu akka itti immoo jijjiirama dhufu hunda change management and innovation ka jedhu irratti instructional leadership amma hooggantoonni mana barnoota kaayoo mana barnoota hoogganuu dhiisanii hojii biraa keessatti engaged ta'anii keessatti seenaniitiin mana barnoota ka kuffisan tokko jira isarraa akka itti uf qusatanii hooggansuma mana barnoota itti hoogganu jechuun biyya hoogganuudha jechaadhaaf akka achirratti murtaa'anii sirriitti hojjetan ka barsiisu leadership qabeenya namoota mana barnoota akka itti qaban school resource management ka jedhu irratti akkanatti ammallee mootu school improvement kan jedhu kana hunda ka of keessaa qabu mujulii 8 ka hanga sadarkaa maastarsiitti namoonni ittiin eebbifamuu danda'an maaliif hooggantoonni hedduu keemistirii maatimaatiksii mafaa baratanitti hooggansa ta'anii maateriyaalota kana namni hin beekne mana barumsaa hoogganu jechuun rakkoodha waan ta'eef mujulii kana hunda Haramaa Yuunivarsiitiin College of Educationitti qopheesse nuti mujulii 8 kana hoogganaa tokkoof mana 72 kanaafu hoogganaa tokkoof mujula 8 waan silaa hooggansa mana barnootaa jedhamu hunda mujulii qopheessine sadarkaa lammaffaadhaaf hooggansaaf waan fayyadu isaan leenji'an kun itti aantota isaanillee galanii leenjisuu danda'anii hoogganuu danda'anii karaa itti garsiisuu danda'an jechuudha. Maateriyaaliin kana fakkaataa hoogganamannoo leenjistoonni immoo hundinuu yeroo dheeraadhaaf riisarchii gurguddaa warra dalagan doktoroota College of Educationii keessatti beekamoo ta'an hundaayyuu kan akka Dr. Fayyeeraa, kan akka Dr. Bahar, kan akka Dr. Abdallaa, Dr. Taaddasaa Hailuu doktoroota kanneen doktoroota qofa goone guyyaa 3 doktorri 2 guyyaa tokkotti leenjisaati jiranii. Leenjichi hooggansi barnoota qaamolee qooda fudhattoota barnoota hirmaachisuudhaan rakkoolee gaaga'ama barnoota akka biyyaatti mudate fooyyessuuf itti gaafatamummaa fi abbummaan akka hojjetan gochuuf yaadame ta'uu Sheek Nuuru Muhammad yaada buufata keenyaaf kennaniin ibsatanii jiraniin. Eenyuun leenjisnu barataa gorsinu moo maatii gorsinu moo barsiisota gorsinu moo jennee kana maraa furtuun kana hunda harkaa qabu kakaan humnaanuu harkaa qabu aangoon harkaa qabu kakaan immoo amala gaariin ufitti as qabuu dandayu hooggansa mana barnootaa leenjii gaarii fudhate akka itti nama qabatan akka itti hawaasa hirmaachisan akka itti mootummaarraayyuu waa irraa gaafatan waan dalagan riippoortii dhugaa akka itti galchan kana danda'u hooggansa mana barnootaati. amma kufaatiin tokko yeroo hedduu yoo argite ta'e as dhiyoo kana keessa waa xiqqoo waa fooyya'aa jira malee mana barnootaa ogummaadhaan miti kan hoogganamaa jiru jechuudha. Barataa keemistirii educational leadershipin saayinsii mataa ofii danda'e jechuudha. Mana barnootaa akkuma taphaatitti waan hooggananii randomly waan akkasumatti hoogganan tokko miti garuu akkasitti fakkaata namni uumamaan illee hoogganaa ta'uu ni jira. Barnootan itti dabalatee muuxannoon itti dabalatee cimina akkasii rool moodeelii ilaallatee akkasitti yoo hoogganaa ta'e bareeda malee dhufanii tumannoon jedhu waan ta'eef kanaaf mujuliin kuni 8 school leadership management wantoota kanneen yoo ka qabatu taate barataa haala mijjeessee fi mana barnootaa keessatti tiitoriyaalii akkaataa kennuun haala ka mijjeessu ka iskeejulii baasu ka meekaappii barattoota siyaamee barsiisotallee amala gaariidhaan yoo faayidaa wayillee wanni godhu jiraate community walillee dubbate kana hunda hirriba dhabee yoo kana dalage manni hoogganaa mana barnootaa sirriitti dandeettii fi fedhii fi intarastii qabu ability and the willingness maturation warri qabu yoo jiraate ijoolleen sun shakkii tokko malee ilmi namaa ni jijjiirama yeroo gabaabduu keessa jijjiiramanii achiif gochuu ni danda'an kan jennu abdii kanaaf uumanurraa danda'amu nuti goonee fakkeenya taanadha malee ka humniti guddaan harka jiru mootummaadha waa'ee kitaabaa tolchuun waa'ee barsiisota mindaa isaanii waan kana ka ilaallatu mootummaadha nuti ogummaadha wanti harkaa qabnu nuti saayinsiidha wanti harkaa qabnu saayinsii ufii baranne san ka leadership irratti saayinsii bareedaa tokkotu jira hooggansaa isuma san sheer gochuufa kanaan gahee kenna yoo taphanne mootummalleen hawaasnillee abbootiin qabeenyaa NGO'n adda addaa ka waanuma fakkeessaa kana dalagan yoo barnoota irratti nu dalagan akka biyya keenya akka qamadii nyaachisanitti akka teknooloojii biraa nu guddisanitti ilaalla beeytee nama qurxummii yeroo hunda nyaachisurra
akka itti qurxummii qabatan nama barsiisuun waan guddaa tokko. Teknooloojii nuu kennurra akka itti teknooloojii kireet ittiin godhan, innoveet ittiin godhan hawaasni kenna yoo nu kanaaf stakeholderoonni akkasii NGO'n barnoota irratti osoo nu dalaganii mootummaan barnootaaf xiyyeeffannaa osoo nu kenne community'n baratalleen haala qabatama irra jiru kana laalee barnoonni faayidaan qabu kufee jedheetiin abdii muratuun qabu fiichariin hin beekamu waan ta'eef barnootaaf xiyyeeffannaa akka kenninuu fi kwaaliti illeen kun abdii nutti hora jechuudha. Itti aanaa fi itti gaafatamaa waajjira barnoota godina kan ta'an obbo Addunyaa Kabbadaa kufaatii barnootaa fi qulqullina barnootaa akka naannoo biyyattiitti mudateef ka'umsi rakkoo hooggansa barsiisota barataa fi hawaasa irraa kan madde ta'uu adda durummaan garuu itti gaafatama kan fudhatu hooggansa barnootaa ta'uudha kan ibsaniin. Leenjichi hojiilee hooggansi barnootaa rakkoolee qulqullina barnootaa fooyyessuuf hojjetu keessatti faayidaa guddaa kan qabuu fi yeroo dheeraaf hooggansa keessa kan turu ta'uu isaan hooggansi leenjii kenname hojiirra oolchuu akka qabus dhaamanii jiran hoogganaan waajjira barnoota godina Arsii Bahaa. Leenjiin ijaarsa dandeettii hooggansa barnootaaf Yuunivarsiitii Haramayaa kennamee fi mojuloonni qophaa'an guutumaan guututti hojiirra yoo oolan jiramaa fi bu'aa fiduu kan danda'u ta'uunis ibsamee jira. Namni fayyaa baratee ogummaadhaan medisiniin bahee ilmee diruu wallaalee dhufnaan barnoota isaatu rakkoo qabaa jedhama. Namni hojjetaa misoomaa tahee ogummaa qonnaa baratee gabbu'ee yoo masmaraan qotee bulaa keenya sanyii akkatti facaafatu himee hin beeknee fi jallisee barsiise barnoota kufee jechuudha. Kanaaf barnoonni waa hundaa kan cusan sirriitti yoo qabanne beezii hangafa waa hundaa ta'uusaa qabannee isa san jijjiiruudhaaf immoo nuti kun gahee qabna jechuudha. Nukan agadi hedduu jira, stakeholderoota hedduu qabna, barataa hedduu qabna, barsiisaa hedduu qabna. Moor hooggansi keenya bakkitti kufu akkatti barsiisaa isaa qabatee barsiisutu rakkoo qaba. Leenjii keessatti bal'inaan fudhattee jeeti kan iyyaa. So akkitti barsiisaa qabnee barsiisaa keenya fi maxxansinee akka hooggansa halaqaa guddaa sanitti osoo hin taane akka obboleessaatti maal baratee maal barataa kana jijjiiruu qaba, maal lammii hawaasa jijjiiruu qaba hin jiran sirriitti leenjii kanarraa fudhattan waan ta'eef akkamitti barsiisaa qabannaa, akkamitti hirmaannaa uummataa keenya cimsinaa, akkamitti galii manneen barnootaa keenya cimsinaa. Human resource probleemii dheettanii kaaftan chaalenjii tokkodha jettan. Iddoo baay'eetti immoo human resource scarcity guddaa keessa jira, qisaasama keessa jira. Bakki human resource hanga barbaachisu functional iddootti hin ta'intu jira. So akkatti nuti qabnu santu xiqqoo qaawwa qaba waan ta'eef yuunivarsiitiin keenya kun skill gaappii jiru kanarra dhaabbatee qaawwa ogummaa isin qabdan isin guutuudhaaf leenjiin isinii kennan kun leenjii kennan daran moojuuliin wajjin galu sun riferensii keenya guyyaa guyyaa tahee itti fayyadamnee manneen barnootaa keenya jijjiiruun or outcome barataa irratti dhufu kana bu'aa barataa irratti dhufu qabxii barataa irratti dhufu kana fooyyessuudhaaf abbaan guddaan hangafti kana tahuu yoo qabanne gizee boodammoo jijjiiramni dhufa dhuguma hojiin barnootaa hojii halkan tokkotti jijjiiramni dhufu miti. Garuu nuti kun yoo hojjenne yoo laphaane hanga tokko bu'aa hanga eegamurraa xiqqoo dabaluun jijjiiruun fooyyessuun ni danda'ama waan ta'eef an yuunivarsiitii dadhabbii yuunivarsiitiin kun hojjetee hojii isaan hojjetan kana bu'aa isaa immoo gaditti gaafa agarsiisu baay'ee itti gammadaas deemna waan ta'eef sirriitti haa hojjennu kan jiru yoo qabanne zan asirratti leenjiin kun leenjii isiniif kenname waan tokko tahee namni skill gaappii qabu achi gaditti kan hafee jira kan hojii hojjennu. Leenjichi ijaarsaa fi hooggansa barnootaa irratti xiyyeeffachuudhaan hooggansa haala baruuf barsiisuu hariiroo manneen barnootaa fi hirmaannaa hawaasaa fooyya'insa karooraa manneen barnootaa jijjiirama sana sirna barnootaa haala yeroo ammaatii fi imaammata barnootaa irratti xiyyeeffachuun mojuloonni 8 Yuunivarsiitii Haramayaa kolleejjii barnootaa fi saayinsii amalaan qophaa'ee bu'uura godhachuun kan kenname ta'uu Yuunivarsiitii Haramayaatti itti gaafatama muummee barnootaa fi hooggansa barnootaa kan ta'an obbo Baayisaa Ishatu ibsanii jiru. Rakkoolee kufaatii qulqullina barnootaa akka naannoo fi biyyatti mudate ka'umsi guddaan hooggansa barnootaan kan wal qabatu waan ta'eef leenjiin hooggansa barnootaa imaammata barnootaa itti fayyadamaa fi bulchiinsa qabeenya manneen barnootaa hirmaannaa hawaasa qabeenyaa dabalataa haala argamsiisuun danda'amuu fi qabxiilee garaagaraa irratti xiyyeeffachuun kenname irraa hubannoo bal'aa argachuu yaada xumura leenjichaa irratti nuuf kennaniin ibsaniitu hin jiru. Leenjicha kana waan leenjiin taayitilii leenjii kana school leadership development jedha.
yookaan immoo ijaarsa yookaan immoo bu'uura hooggansa manneen barnootaa kan jedhu irrattidha. Egaa leenjiin kun qabxiilee 6 of jalaa qaba. Qabxiilee 6 irratti hundaa'uudhaan kan kenninuuni. Inni tokkoffaan instructional leadership qabxii isa jedhudha. Instructional leadership kan jedhu haala baruu hooggansa haala baruu barsiisuu irratti isa jedhu taayitilee isa tokko kan tiimii isa tokkodha. Tiimiin inni biraa school community relationship isa jennuunidha. School community relationship kan jennu hariiroo manni barumsaatii fi hawaasni naannoo kan immoo hawaasni bal'aa wajjin qaban irratti kan kennamudha. Inni sadaffaan immoo school improvement plan jenneeti taayitiliin biraa kan jiru. School improvement plan gaafa jennu karoora manneen barnootaa guddina irratti yookaan immoo fooyya'insa manneen barnootaa irratti kan jirudha. Inni biraa educational change management jijjiiramni sirna barnootaa yeroodhaa yerootti sirni barnootaa jijjiiramaa dhufee jira. Change kana yookaan immoo jijjiirama kana akkamittiin manage goonaa isa jedhu irratti kan kennamudha. Taatiliin inni biraa educational policy and contemporary issue haala yeroo ammaa kana wal qabatee poolisiin barnootaa maal fakkaata manni barnootaa maal fakkaata isa jennu irratti taatiliin inni kuni. Egaa qabxiilee 6 kanarratti seentara 3 irratti kennan leenjii kana. Seentarri tokko Harar seentaridha. Inni biraa Gurabaa seentaridha. Inni biraa immoo Dadar seentari irratti qabxiilee kana 6 qabannee manneen barnootaa keenya yookaan immoo hooggantoota manneen barnootaa keenya irra jiran akkamittiin gaappii isaan qaban, iskil gaappii isaan qaban, noolojii gaappii isaan qaban, attituudii gaappii isaan qaban, walumaa galatti kompiitensii liidarshiip yookaan immoo hooggansaa akkamittiin qabachuu danda'u kan jedhu irratti jechuudha leenjii kana kan kennaa jiru. Egaa maaltu jira beektaa? Kufaatiin barattoonni kutaa 12 kufaatii barsiisaa qofa miti. Kufaatii hoogganaa mana barnootaa qofa miti. Yookaan immoo kufaatii mootummaa qofa miti. Yookaan immoo kufaatii barataa qofa miti. Kufaatii hunda keenyaadha jechuudha. Kufaatii hunda keenyaadha gaafa jedhu barsiisaan hoo haalaan barsiise, hoogganaan hoo haalaan mana barumsaa hooggane, barataan hoo haalaan barnoota isaa hordofe fi qaamni deeggarsa manneen barnootaatii godhu hundi isaa yoo bira dhaabbate barataan qabxii guddaa fiduu danda'a, kufaatii sana jalaa bahuu danda'a jechuudha. Kanaaf ani kan akkamitti ilaalaa kiraasisii hamaa educational kiraasisii isa jedhamu sana keessa gallee jirra beektaa. Educational kiraasisii kana keessa sababni galleef tokko hooggantoonni manneen barnootaa keenya sababoota deeggarsa garaagaraa hin qabnee fi haala akkaataa yaaddame sanatti manneen barnootaa hoogganaa jiran. Mana barumsaa hoogganuu jechuun barataa hoogganuudha, barsiisaa hoogganuudha, qulqullina barnootaa eegsisuudha. Kanaaf qulqullina barnootaa eegsisuudhaaf dura ta'an manneen barnootaa keessa jiran yookaan immoo hooggantoonni manneen barnootaa keessa jirani manni barumsaa sun sense of ownership manni barumsaa sun kan kootidha. Manni barumsaa hoogganaa jiru akka qabeenya kootti jedhee yoo ofitti fudhate qofaadha. Akka qabeenya kootti jedhee ofitti fudhachuudhaaf immoo leenjiiwwan gaggabaaboo garaagaraa yoo kennameefidha. Iskilii gaappii qabu fakkeenyaaf namni kamiyyuu. Iskil gaappii sana kan ittiin guutuu fi dandeenyu yookaan immoo fulfiil kan gochuu ni dandeenyu gaafa leenjii gaggabaaboo akkasii kana kennameefidha jechuudha. Leenjii gaggabaaboo argatu sanarraa yookaan immoo hubannoo sarara argatu sanarraa barsiisaadhaaf itti aanaa isa jala jiruuf supparvaayizaroota isa jala jiruuf sheer godha. Gaafa isaaniif sheer godhe isaan qabxiilee dura bu'aa kanarraa argatan kanaan barattoota isaanii haala gaariidhaan qabatanii cimsanii saabjektii isaan irratti ramadaman sanarratti haalaan barsiisanii barattoota sana galmaan gahuu ni danda'ama jechuudha. Inni biraa rakkoonni inni biraa jiru maalidha? Kufaatii kanaaf hawaasnii fi manni barumsaa quba waliin qaban. Sababni isaa maalidha? Keessumaayyuu amma barataan maal jechaa jira? Namni barate eessa gahaa jedha. Kun anaaf jecha duubatti hafan. Namni barate iddoo kamiyyuu gahuu danda'a. Inni biraa maaltu jira? Maatiin barataan isaa eessa oolaa barachaa jira barachaa jiru hordoffiin godhu. Kanaaf hariiroon mana barumsaatii fi hawaasni wajjin qabu cimaan turre kana dura. Hariiroon mana barumsaatii fi hawaasni waliin qabu gaafa cime barattoota isaanii to'ata dhufe barachaa jiramoo barachaa jiru mana barumsaa oolee galamoo callisee mana barumsaa seenee mooraa seenee galamoo barachaa jira waan jedhu sana haalaan hordofuu danda'uu qabu jechuudha. Innis kufaatii isa tokkodha jechuudha. Inni biraa kufaatii imaammata barnootaati. Imaammanni barnootaa keenya yeroodhaa yerootti jijjiirama. Fakkeenyaaf inni bara kana itti barsiisnu bara dhufu ni jijjiirama. Impact assessment isaa osoo hin beekamin yookaan immoo bu'aan imaammanni barnootaa nuti yeroodhaaf qarre yookaan immoo qoranne sun osoo hin beekamin imaammanni barnootaa yeroodhaa yerootti gaafa jijjiiramaa deemani namoota irratti negatiif impaaktii fidaa jechuudha. Inni tokkoffaan kitaaba gahaan argatanii gaafa imaammanni barnootaa jijjiiramu. Maxxanfamee aga dhufutti barataan ni rakkataa jechuudha. Even barsiisaan irra yeroo irraa soft copy barsiisuu jechuudha. Kun rakkoon kunis akkaataa qabxiilee barattootaa irratti yookaan immoo bu'aa barattootaa irratti dhiibbaa guddaa fidaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti akka furmaataatti manni barumsaa kan durataa qofa miti, kan barsiisaa qofa miti, kan barataa qofa miti, kan hawaasaa qofa miti, kan mootummaa qofa miti. Kan waliiniti jechuudha. Kollektiiviidha manni barumsaa. Hirmaannaa nama hundaa waan dhufuudhaaf barattoonni keenya qabxii gaarii fiduudhaaf bu'aa gaarii nuti argachuudhaaf barsiisaan barataan dura bu'aan mana barumsaa yookaan hooggantoonni mana barumsaa hawaasa naannoo wajjin ta'anii hojjetan qofaadha.
Leenjiin waajjira itti aanaa pirezidaantii hirmaannaa hawaasaa fi qorannoo yuunivarsiitii Haramaayatiin guyyoota 3 hooggansa barnootaaf kenname kun barsiisotaa fi qorattoota yuunivarsiitii Haramaayaa sadarkaa digirii dooktarummaa irratti argamanii fi qorannoo garaagaraa irratti hirmaachuun muuxannoo yeroo dheeraa kuufataniin kan kenname ta'uu kan ibsan Sheek Nuuruu Muhammad Jiddugala leenjii Hararitti hooggansi manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa manneen barnootaa 35 Guraawaatti ammoo manneen barnootaa 14 Dadaritti ammoo manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa 23 ta'an leenjicha irratti hirmaachuu hubachiisanii jiru. Yuunivarsiitiin Haramayaa hojiilee deeggarsa barnootaa naannawachatti eegalee jiru cimsee kan itti fufu ta'us ibsamee jira. Maqaan kiyya Abdunaasir Abdurrahmaan jedhama. Durbaa mana barumsa sadarkaa lammaffaati. Aanaa Gursum irraa dhufe jechuudha. Muuxannoo illee yeroo dheeraan qaba durbummaa kanarratti. Garuu haalli mana dhufe kun baay'ee nu rifaasise. Waan nama rifachiisu jechuudha. Ijoolleen dandeettii dhabuudhaan kufuun kun hunda yaachisee jira jechuudha. Itti yaadnee bara dabaree waan kana itti yaaduu jalqabnee wanni addatti nuti godhuu jalqabne dhaabbataadhaan ijoollee deeggarsa kennamuuf barsiisota illee leenjifnee keessoo isaaniitti kadhagamuu goone cal jennee gubbaa diddiiboo osoo hin taane yeroo irra deddeebinee mareennee maalii akkam taana siistama kana keessa waliin jirra osuma kun jiru isinis osuma hojjettanii kun nu dhufe parsantii sadee biruun ammoo waan nama qaanfachiisaati akka biyyaatti booda kun deebi'ee gaa deeme immoo nulleen akka namaatti itti gaafatamummaan keenya nafu maal godhuu qabna jennee wal mareen eegul mareen booda immoo barsiisonni erga tokko wantaa jijjiirama jira jechuudha jijjiirama malaa fidanii jiran jechuudha jijjiirama malaa fidanii sagantaa tiitooriyaalii ni baafannee barumsa birallee kannaa turre sagantaa tiitooriyaalii deebi'ee maasii kun immoo lammata nu mudate jechuudha lammata illee kufaatiin akkasii kanuma akkasitti hojjenne kufaatiin sun nu mudate haa ta'uuti wanni kun rakkoon kun rakkoo bu'uurumarraa duraan jiru ta'uu oolu ta'eetu immoo gara keenya immoo eeganuu gara tarfe eeganuu harka dhufe maal goonadha kan dakaa haasa'u miti eeganuu harka dhufe maal goona dhugaa rakkoon duruma sirna barnootaarra sakkarraan gafurirraa kaasee yoo jiraatillee eeganuu harka dhufe maal goona jennee ijoollee bakka sadii baafne kan ndiitti wayyaa qaban kophatti ka deeggaraman kan jidduu galaa immoo kophatti ka deeggaraman inni dadhabaan immoo kophatti ka deeggaramu goone irratti hojjennee amma mata kan ammoo akkasitti hojjechaa jira jechuudha sagantaa baafanne sagantaa maxxansillee sagantaa sun barataan inni beeka barataan beeksifnee irratti hojjechaa jira haala sana hojjechaa jira jechuudha leenjiin kun irra guddaa iskuul liidarshiippiidha yaa iskuul liidarshiippii kana gujuma keessa guyyaa olullee yoo ta'ellee amma riifreshin godhee jira waan tokko kaka'umsa kennu keessatti uumee jira dandeettii duraan qabnu irratti waan nu dabale jechuudha fakkeenyaaf wanni duraan nuti warreen amma akkaataa sirna barnootaa jijjiirumaaf barbaachisee poolisiin barnootaa duraanuu maal ture jijjiiraan sun poolisii barnootaatii fi qabiyyee barnootaa akkamitti akka ture san nutti himanii tureen kanatti hundaa'e immoo sirni barnootaa amma jiru kun sirna barnoota gocha irratti xiyyeeffate ta'ee barataa kamii gochaan akka barsiisan poolisii barnootaa hojii kamii akka deeman ammas hawaasa akka kaasuu irratti illee hawaasni kan nu deeggaruu qabu kan dhugaa jennu fakkeenyaaf manni barnootaa bara kana baay'atillee hin qabu waan isaan nu barsiisan kana wajjin kaka'umsa nu fidee akkatti waayillee barbaadan akkatti meeshaa baruu barsiisuu waraqaalee qalamallee meeshaa waan kompiitaraallee akkatti hawaasa keessa deebinee barbaadachuu dandeenyu nu gargaara kan koominiitiitti waa'ee haalatti hoogganaa inistiraakshini irrattis barumsa kana daree keessatti kami kanna barsiisaan akkamitti qophaa'u jira qophii barnootaa irratti hagamta keessoo isaatiin qophaa'u karoora barnootaa ta'u akkamitti baafata qabiyyee maal irra baafata jettee jala deemuu akka qabdu kaka'umsi keenya keessa fakkeeffachuu osoo hin ta'in keessoon akka hojjennu san nutti fidee jira leenjiin kun wanni barannee hedduudha toora koorsii 8 moo kana koorsii kana hundaa'u immoo yeroo adda addaatti barsiisonni yuunivarsiitii Haramaa dhufanii nu kennaa jiranii kan hoggaa nu kennan immoo amma fakkeenyaaf ani akka mataa kiyyaatti iskuul liidarshiippii kanaaniin MA baradheellee calmajee hojii ruutiin adda addaatiin qabamee haa turu amma immoo kanumaan baradhe sana irra deebi'ee hoggaan fudhu baay'ee nasisseessee jechuudha nasisseessee akkaan hojii kanaaf kaka'umsaan deebi'ee ammallee hojjedhu akkaamii hawaasa wajjin akka barnoota wal quunnamsiisu qulqullina barnootaa irratti akkamitti akka hojjennu kan hundaa'u leenjiin kun baay'ee nu jajjabeessee jira jechuudha.